Mikel Arteetaan mufatee jira. Foddaan jijjiirraa taphattoota Awurooppaa cufamu hordofee leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetaan jijjiirraa ji'a majjii reefuu cufamerraa aarii qabaachuusaa beeksise. Kilabni isaa Arsenaal hanqina jifattoota osoo qabu tibba kana taphattoota akka Benjaamin Seeskoo fi Waatkins fudhachuudhaaf maqaa dha'ee hin milkaa'in hafe. Bukaayyoo Saakaa dhiyootti deebi'ullee Gabriel Jiisaas garuu bara dorgommii kanaaf hin abdatamu. Carraa jijjiirraa taphattoota baatii waxabajjii banamuuf garuu haala gabaa qorachuudhaan taphataa kilabicha madaaluu fiduudhaaf abdachuu ibse. Ogeessi faayinaansii ispoortii Keeraan Maaguweer gamasaan ammatti taphattootni akka Arsenaal barbaadu gabaarra xiqqaatu jira jechuudhaan BBC'tti hime. Kufaatii kan isa mudate Manchester City garee isaa haaromsuudhaaf taphattoota dargaggeeyyii ofitti makaa jira. Kilabni Premier League gatii guddaa baasee taphattoota mallatteesse keessaa tokko Manchester City'dha. Guyyaa dhumaatti Poortoorraa Nico Gonzalez kan mallatteessise Man City'n taphataa kana paawundii miliyoona 50 baase. Taphataan kun kubbaa miilaa taphachuu Barcelonaatti jalqabuudhaan bara 2019 Porto seene. Manchester City'n ji'a majjii kanatti taphattoota 5 mallatteessisuuf paawundii miliyoona 180 baasee jira. Ji'a majjiitti Chelsea qofatu miliyoona 274 baasuudhaan reekordii qabate. City'n Omar Mamush, Abdulkadir Koshaanovi fi Reis taphattoota jedhamanis mallatteessifatee jira. Manchester United Marcus Rashfordin ergisaan Aston Villaadhaaf Anthony ammoo Real Betis'dhaaf laate. Sarara duraarra kan taphatan Joshua Zirkzee fi Hoyland galchii hedduu lakkoofsisaa hin jiran. Leenjisaa haaraan gara kilabichaa dhufe Amorim jijjiirama abdachiisaa fiduudhaaf rakkachaa jira. Inumaayyuu Manchester United gara Championsiitti gadi bu'uu danda'a jechuudhaan hamilee deeggartootaa tuqe. Taphataa haaraa fiduuf ammoo United maallaqa ga'aa hin qabu. Seera Premier League cabsuu sodaachuudhaan Alejandro Garnacho fi Kobbie Mainoo fa'aa gurguruudhaaf yaadanii ijoolleen qe'ee Old Trafford'itti hafte. Taphattoonni lamaan kilabicha keessatti hafanis taphataa galchii lakkoofsisuu garuu hin arganne. Manchester United Patrick Dorgu kilaba Xaaliyaanii Lecce jedhamurraa mallatteessifatee jira. Dursaan Premier League England Liverpool ammatti taphataa haaraa gara kilabichaatti fide hin qabu. Kilabni Jurgen Klopp ijaaree deeme faannisaa kilaboota liigichaa gatee sokkee jira. Mohamed Salah, Alexander Arnold fi Van Dijk garuu kontiraata Liverpool waliin qaban xumurachaa jiru. Kilabichi waa'ee kontiraata haaressuu fi taphataa haaraa fidachuu iccitiin qabatee fuulasaa gara waancaa bara kanaa milkeessuu qofatti muddamee jira. Chelsea'n Crystal Palace'if ergisa kennee kan ture Chalobah deebisee waamee jira. Ben Chilwell ammoo carraa taphaa homaa dhowwachuudhaan ergisaan Crystal Palace'dhaaf laate. Chukwuemeka Borussia Dortmund'iif kenne garuu maallaqa guddaa baasuudhaan taphataan mallatteessan hin jiru. Axel Disas Chelsea irraa Aston Villa seene. Aston Villaan kilaboota haala gaarii jijjiirraa kanatti fayyadaman keessaa tokkodha. Aston Villaan maallaqa guddaa argachuudhaan yoo xiqqaate paawundii miliyoona 70 oliin John Duran Al Nassr'itti gurgure. Marcus Rashford Manchester United irraa Marco Asensio PSG irraa mallatteessisan. Tottenham miidhamaan taphattoota hedduu dhabee jira. Garuu taphattoonni inni gaafatu kilabicha galuu akka hin barbaanne itti himan. Matthias Tel gara Manchester United deema jedhamee eegamaa kan ture Bayern Munich irraa ergisaatiin fudhatan.